Tole waan hundumaa dura nagaaniif araarri Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi ifa fayyinaa mara isiniin jedha. Guyyaa har'aas sagalee Waaqayyoo isinitti dubbachuudhaaf fuula keessan dura dhaabadheen jira. Kanaaf bakka jiraattanii sagalee Waaqayyoo nu waliin akka hirmaattaniif asumaan waamicha isinii godha. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidhi tokko ture. Haati Yesuus achi turte. Yesuus bartoonni isaas cidhichatti waamamanii turanii. Daadhii wayinii duraa dhumnaan haati isaa daadhii wayinii hin qaban jettee Yesuusitti himte. Yesuus immoo haadhoo maaliif hojii koo keessaa lixxaree waa gochuudhaaf yeroon koo ammallee hin geenye jedhee deebise. Haati yommus warra achi ergamaniin waanuma inni isinitti himu godhaa jetteen. Warri Yihuudootaa seerattiin ofii isaanii qodaa isaanii qulleessan qabu turan. Kanaafis gaanii dhagaa ja'a. Tokkoon isaa akka liitirii 80 hanga 120 kan fudhatu achiin dhadhaabbatu. Yesuus yommus jaraan bishaan gaanota kanatti guutaa jedhee kanaaf isaan hamma afaanitti guutan. Kana booddee Yesuus buusaatii isa cidhicha geggeessutti geessaa isaaniin jedhee isaanis yommus isatti geessanii. Namichi bishaan isa daadhii ta'e sana mi'eeffatee ilaale. Daadhichi eessaa akka ba'e warra bishaan guure sanatu beeka malee namichi hin beeku ture. Ameen. Mee Waaqayyoon hin kadhanna. Abbaa gaarummaan guutuu guddaa goonee si galateeffannaa. Geggeessaa keetiif araara keef arjummaa kee hundumaaf si galateeffannaa. Galanni siif haa ta'u. Kun ammas sagalee kee dubbachuudhaaf fuula kee fuula saba keetii dura dhaabbadheen jira. Guyyaa har'aa waan nuuf qabdu nutti dubbadhu. Wanti rukutamu irra jiru haa rukutamu. Ergaa kee nutti dubbadhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Guyyaa har'aa mata dureen isinitti dubbachuu barbaadu Yesuus rakkina keef in mul'ata. Ergaa jedhuun isinitti dubbachuu barbaada. Tarii sagalee kana kan dhaggeeffattan sagalee kana kan dhaggeeffachaa jirtan bakka jiraattanii sagalee kana kan hordoftanii rakkina mataa keessanii qabaachuu dandeessu. Waan sin rakkise jiraachuu danda'a. Waan danqamte tokko keessa jiraachuu dandeessa. Kanaaf ammaan sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'inanii Yesuus Kiristoos rakkina keetiif hin mul'ata ergaa jedhuun isinitti dubbachuu barbaada. Addunyaa kana irratti rakkina mul'atuuf rakkina ta'u hundumaatiif furmaati tokko Yesuus Kiristoos duwwaadha. Namni yeroo rakkatu bakka hundumaatitti furmaata barbaada. Waan rakkina sana keessaa isa barbaaduuf karaa itti rakkina keessaa bahu hin barbaada. Kanaaf waan naagaleef dubbii dhugaarra dhaabbadheen sagalee Waaqayyoo kanarra dhaabbadheen Yesuus Kiristoosiin rakkina keetiif hin mul'ata ergaa jedhuun isinitti dubbachuu barbaada. Tarii obboleessa koo obboleettii koo har'a rakkataa kan jirtu, danqamtee kan jirtu, muddamtee kan jirtu. Haala kamiin iyyuu rakkadhu, haala kamiin iyyuu danqamii, haala kamiin iyyuu muddamii, muddama amma keessa jirtuuf, rakkina amma keessa jirtu kanaaf Yesuus Kiristoos hin mul'ata ergaa jedhuun fudhadhee fuula keessan dura dhaabbadha. Rakkina kana keessaa bahuudhaaf tarii yaalii gooteettata. Waan ammas rakkisaa jiru kana keessaa bahuudhaaf furmaata argachuudhaaf yaalii gooteettata. Hamma irraatti rakkina kana keessaa bahuudhaaf hin dandeenye ta'a. Anamma sa'aatii sagalee Waaqayyoo dubbachaa jiru kana keessatti kanan sitti dubbadhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos rakkina ati amma keessa jirtu kana keessaa si baasuudhaan maal godha? Si mul'ata. Atillee gooftaan Yesuus Kiristoos akkasii mul'atutti amma qophaa'ii jireenya keetti Yesuus Kiristoosin afeeri. Ammumarraan kaasii jireenya kee irratti, namummaa kee irratti, mana kee keessatti Yesuus Kiristoosin afeerradhu jedhu waamicha guddaan sii godha. Sababiin isaa maaliin abbaan rakkina namaaf furmaata Yesuus Kiristoos duwwaadha waan ta'eef. Inni duwwaan furmaata waan ta'eef, inni duwwaan furmaata addunyaa kanaa waan ta'eef jireenya kee irratti atillee isa afeerradhu jedhee tanan waamicha siif godha. Iddoon nama dubbise Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 kana keessatti yoo ilaaltan namoonni yeroo adda addaa ni lallabu, yeroo adda addaa hin barsiisu. Haa barannu isa dhaggeeffannu malee gaaficha akka dhageessetti furmaata argatteetti. Har'a immoo karaa biraan akkaataa addaan Waaqayyo mana kee keessatti furmaata addaa hojjechuu barbaadeeti. Kutaa kana keessatti nami cidha qopheeffatee jira. Nami cidha qopheeffate kun cidha qopheesse. Waa'ee cidhaan beektu. Namni cidha hirmaatee akka aadaa isaatti namni hundumtuu cidha mataa isaatiin geggeeffata. Gaa'ila mataatiin geggeeffata. Namni kuni kanuma kana keessatti cidha utuu inni qopheeffatu argina. Cidha qopheeffate waan inni qopheesse gaafa inni jalaa dhumu argina. Namoonni afaan qabatanii warri cidha kana irratti argaman namooti baay'een
isa duraa akkuma isaatitti qopheessanii waan hundumtuu guutuu ture. Gara dhumaatti jalaa dhume, gara dhumaatti jalaa hirrachaa deeme, duwwaa ta'aa deeme. Cidha qopheessitee waan ati qopheesse yoo si hanqate immoo jecha baay'eetu jira. Gaafa jechi walii gadi naanna'uu jalqabu Yesuus Kiristoos hin naqe. Yesuus Kiristoos hin mul'ate. Mana cidha nama kanaa keessatti argame. Namichi cidha qopheesse kuni Yesuus Kiristoosin afeerrateera. Akkuma warra kaaniin afeere Yesuus Kiristoosin afeereera. Yesuus Kiristoos gara booddee dhaqee hundumaa dursee argame. Ani waan sitti maa dhaggeeffadhu. Tarii addunyaa kanarraa na fura jettee waamteetta ta'a. Karaa isaan furmaata argadhattee waamteetta. Kottu ga'a nama waan sitti maa. Inni furmaata ta'u tokkoof tokko Yesuus Kiristoos inni dursa. Ogeessa dursa inni. Warra beekne jedhan dursa inni. Warra rakkina keessaa baafnu jedhan dursa inni. Kanaaf ammaati abchaalummaan nuyi namicha kanarraa barru inni guddaa fi inni olaanaan maal yoo jennee hubannee tokkoof tokko Yesuus Kiristoosin afeerrate. Atillee afeeri. Yesuus Kiristoos yeroo rakkina namaaf inni argamu, yeroo inni rakkina namaa keessatti argamu maaltu ta'a? Gaafa jennu salphina namaatu ulfinatti jijjiirama. Argamuu Yesuus Kiristoosin, mul'achuu Yesuus Kiristoosin salphinatu ulfinatti jijjiirama. Arramanni kee salphinaan guutee kan jiru amma waa'ee cidha namichaa lallabaa jira miti. Ani manni kee salphinaan guutee kan jiru, manni kee du'ummaan guutee kan jiru, namoonnumtu amma salphina kee baraa kan jiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositti dubbadhaan amma argamuu Yesuus Kiristoosin, mana kee keessatti argamuu Yesuus Kiristoosin salphinatti keessa jirtu ulfinatti geeddarama. Atillee ofirratti dubbadhu. Salphinni kee akka ulfinatti geeddaramu ofirratti dubbadhu. Namni kun cidha qopheessee cidhi isaa kun gaafa namni hundumtuu warra achi ergaman, namoonni achi ergaman haati Yesuus Kiristoos duwwaa kana arganii gaafa isaan dubbachuu jalqaban qaanii dhufuu jalqabe. Maqaa baay'ee qaba. Cidha qopheeffattee waan ati qopheesse yoo si jala hanqate maqaa baay'ee qaba, jecha baay'ee qaba. Argitanii Yesuus Kiristoos hin naqe jecha hambise, qaanii hambise, qaanii namicha hambise. Anillee amma kana sitti dubbadhu Waaqayyo inni waaqaaf lafa uume jecha mana kee irra jiru, salphina mana kee irra jiru, mana kee irra isa jiru sana gara ulfinaatitti geeddara. Afeeriyatamma. Firri koo yoo dhufe qaawwi koon duuda. Nama akkasii waamee jira amma karaa isaa qaawwi koon duudan jedhin Yesuus Kiristoosin afeeri inni rakkina keetiif furmaata. Amma inni na bira geenyaan waan hundumtuu guutuudhaan jedhin yoo inni si bira ga'ee duwwaa ta'uu danda'a. Tokkoof tokko si bira ga'ee furmaata kan sii ta'u, furmaata isa dhumaa gochuu kan danda'u ilma Waaqayyoo isa ta'e Yesuus Kiristoos duwwaadha. Sittan dubbadha ammas. Cidha qopheeffadhu. Waama barbaachisaa kamii qopheeffadhu. Amma si jalaa dhumaa jira. Yeroo ammaa kana si jalaa hanqataa jira. Gadi dhumaa jira. Kottu isa dhumaa jiru kana Yesuus Kiristoos itti afeere inni dhufa. Gaafa dhufu inni immoo salphina kee gara ulfinaatitti geeddara. Eessaa baheedhani namooti baay'een. Waan sun akkamittiin akka ta'e warra ergama sanan namni biraan hin beeku ture. Daadhiin wayiniin akkas mi'aawu kun eessaa akka bahe hin beekan turan. Waan sitti maa dhaggeeffadhu afeeri Yesuus Kiristoosin waan ajaa'ibaa sirratti hojjeta. Afeerradhu Yesuus Kiristoosin. Jireenya kee irratti afeerradhu, mana kee irratti afeerradhu, hojii irratti afeerradhu. Waanuma amma salphina kun ani barana nan salphadha gaafa xiyyeettu, ani barana barri kun na bara salphinaatiin ni xiyyeettu kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos gara ulfinaatti siif jijjiirama. Maalirraan kaasee mul'achuu Yesuus Kiristoos irraan kaasee mul'achuu mootota gamtoomanii miti. Mul'achuu warra biyya bulchanii miti. Mul'achuu warra beekumsa gahaa qabanii miti. Mul'achuu Yesuus Kiristoosin salphinni kee ulfinatti geeddarama. Amma iyyuu waan jedhaan addunyaan amma salphina keessa jirti. Addunyaan yeroo amma keessa jiru kana waan hundumaa salphina keessa jirti. Salphinni kun ulfinatti kan geeddaramu maali yoo jettaninnaan sagalee Waaqayyoo keessaa dubbii Waaqayyoo irratti hundaa'ee sitti dubbadha. Mul'achuu Yesuus Kiristoosin gaafa Waaqayyo harka isaa irratti ol kaasu salphinni keenya ulfinatti geeddarama. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni mul'atu salphinni gara ulfinaatitti geeddarama. Sagalee nuyi lallabnu kun sagalee waggoota kumootamaan lakkaa'aman dura hojjetaa turedha. Sagalee Waaqayyo ekspaardeetii hin qabu, eeksii hin qabu.
lubbuu qaba inni gaaficha mana cidhaa keessatti argamee seenaa hojjete har'as mana kee keessatti argamee seenaa hojjeta. Hankoon hojjetu hin jedhin hin hojjetama kan kee. Kan koommaatu waan fedhe ta'eyyuu hankoo barri kun salphina jettee ofirratti hin dubbatin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos sittan dubbadhaa kan kee salphinni kee ulfinatti geeddarameera. Sittan dubbadhaa ammas maqaa Yesuus Kiristoosiin salphinatti keessa jirtu kana gara ulfinaatitti geeddareera. Sagalee kana amani. Sagaleen dubbadhu kun sagalee ogeessonni biyya lafaa balleessanii ka'an miti. Sagalee geggeessaa hafuura Waaqayyootiin barreeffamedha. Sagalee itti baafata hafuura Waaqayyootiin barreeffamedha. Sagaleen kun sagalee waa gochuu danda'udha. Kanaaf mana jedhichaa keessatti argamee seenaa akkasii hojjete gooftaan. Har'as mana kee keessatti argamee seenaa hojjeta. Nun waa'ee cidha gaafachaa lallabnee dhiifna miti. Ofitti firoomsi sagalee kana. Har'a salphinaan keessa jiru ulfinatti geeddarama jedhiin atis. Salphinni har'a mana koo qabate kun ulfinatti geeddarama jedhi. Anillee sagalee kana gaafan dubbadhu sagalee kana Waaqayyo akka inni salphina ulfinatti geeddaru amaneesitti dubbachaa jira. Kanaaf firoota koo abdii dhabdanii kan teessan firoota koo rakkinni isinitti ulfaate haalli hundumtuu isin naanna'ee gara itti baatan kan wal dhaaltan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ammallee irra deebi'een sitti dubbadha. Salphinni kee kun gara ulfinaatitti geeddarama. Inni amma salphattee jirtu kun kana booddee boqonnaa inni taansusiif boqonnaa ulfinaati. Mul'achuu Yesuus Kiristoosiin. Kanaaf atarra Yesuus Kiristoosiin garuu afeeri ofitti. Callumatti Yesuus Kiristoosiin dhaggeeffatin jireenya keetiitti firoomfadhu kottu mana koo keessa gali kottu jireenya koo keessa gali jedhin. Inni itti aansu yeroo Yesuus Kiristoos mul'atu maaltu ta'asa jedhuudhaaf Maatiyos 14:31 kaaftanii ilaaluu dandeessu. Ce'umsatu namaaf ta'a. Gaafa sana achirratti yoo arginu Phexros galaanarra utuu inni deemu argina. Yesuus Kiristoos gaafa nama kanaan kottu jedhee gara ce'umsaatitti dabarse hin ceesise. Waan Phexrosiin liqimsuudhaaf jedhu gooftaan irratti dubbatee mul'ateef maal godhe hin ceesise. Siifiyyuu Yesuus Kiristoos hin mul'ate gaafa inni siin mul'atu moo ce'umsatu siif ta'a. Maqaama gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara 2012 kana keessa nagaadhaan gara 2013tti ce'uun siifa ta'u siifillee. Hin ce'u anettee daangeessitee kan teesse. Ani hin ce'u kan jettee waan hundumaa kana ofirratti murteessee kan teesse ce'umsatu siif ta'a. Kottutti hin jedhe Phexrosiin. Phexros dadhabina haa qabaatu iyyuu malee dadhabina isaa keessatti Kiristoos jajjabeessee utuu inni ceesisuu argina harka isaan qabee harkaan qabee ceesise. Siinillee harkaan si qabee si ceesisa. Balaa addunyaatti dhufe kana keessaa harkaan qabee si ceesisa. Hin ceeta manni kee hin ce'a jireenyi kee hin ce'a ce'umsi siif ta'a. Maaliin immoo innaa jette mul'achuu Yesuus Kiristoosiin. Rakkinni mana keetti naanna'ee jira. Rakkina kana keessaa ba'uutte rakkina kana keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ce'umsi siif ta'a. Maatiyos 14:31 kaaftanii argachuu dandeessu. Inni itti aansu sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atu maaltu taasa jedhuudhaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 6:9 waan xiqqootu baay'ata. Waanuma xiqqootu baay'ata. Kutaa kana keessatti yeroo baay'ee ni dhageenya sagalee Waaqayyoo keessaa waan xiqqoo tokko qabu turan bartoonni waan xiqqootu isaan bira jira. Waan xiqqoon isaan bira jirtu kun biddeen 5 fi qurxummii 2 turte. Kun namoota 5,000 hin nyaata jedhamee hin yaadamu. Yesuus Kiristoos gaafa dhaqu xiqqoo kana irratti olaantummaa isaa agarsiise sabni kun naafa ta'anii. Ganaa bartoonni eessaa dhufanii yaadu turan. Ganaa iddoo biraatii dhufanii yaadu turan. Garuu Yesuus Kiristoos isa isaan bira jiru baay'ise. Atillee obboleessa koo kan koo eessa mana koo keessaa inni jiru xiqqaateera. Anamma buukii koo irraa inni qabu duwwaa ta'eera. Inni ati jettu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan xiqqoon mana kee keessaa baay'ate mana kee keessatti nyaachisi guddaan boqonnaa guddaan hin ta'a. Hin ta'a. Xiqqoo inni baay'isee beeku har'a Yesuus Kiristoos jira. Xiqqoo inni haaressee beeku Yesuus Kiristoos jira. Hin hojjeta har'a mana kee keessa xiqqoo sana hin baay'isa. Kaasinaan addunyaa amma duwwaa ta'eera jedhamaa jira. Waan hundumtu duwwaa ta'eera. Nun immoo Waaqayyoon abdannee dubbanna. Wanti duwwaa ta'aa jiru, wanti xiqqataa jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin saba keenyaaf hin baay'ata. Waan xiqqaate sun maal ta'a? Mul'achuu Yesuus Kiristoosiin garuu kun.
Gaafa dubbannu nuni waan addaa abdannee waan biraa abdannee haasofna utuu hin taane isa gaaficha xiqqoo baay'isee beeku argeen harka isaa argee tanan dubbachaa jira. Hin baay'isaarra xiqqoo mana kee keessa jiru hin baay'ata. Dhumeera akka amantaa manni koo baduu isaati jireenyi koo baduu isaati kan boosu maqaa Yesuus Kiristoos manni kee hin badu. Wanti mana kee keessaa xiqqaate kun siif hin baay'ata. Atillee yaadi amma maa inni mana kee keessaa xiqqatee kun nan ga'u mana koo hin ga'u jireenya koo hin ga'u mana koof kun riyaaddoodha jettee amma dhiphachaa kan jirtu eenyudha obboleessa koo eenyudha obboleettii koo maqaa Yesuusin sirrattan dubbadha. Inni xiqqatee jiru kun amma hin baay'ata. Maal qabdu jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Kunooti qurxummiin 2 jira. Biddeenni 5 gurbaan tokko nu gidduutii qaba. Isheen immoo nama kanaan geessuudhaan kana gaanatutti argama Yesuus. Olaantummaa isaaf gooftummaa isaa guddummaa isaatti agarsiisa. Mana kee keessatti iyyuu guddummaa hin agarsiisa. Mana kee keessattuu ammam akka ga'e hin agarsiisa. Garuu ati sagaleen kun akka inni hojjetu, sagaleen kun akka inni waa gochuu danda'u, akka inni xiqqoo baay'isuu danda'u amanii fudhadhu. Sagalee kana akka sagalee namaatti hin ilaalina. Sagaleen kun sagalee eenyuun oli. Sagaleen kun sagalee eenyumaan oli. Sagalee waa gochuu danda'u waan ta'eef xiqqoo irratti hojjechuu waan danda'uuf Waaqayyo sagalee kana mana kee keessatti isa xiqqatee jiru duummaa kee irratti argamee waan haaraa hojjeta. Kanaaf gooftaan gaafa sana maal godhee sabni kun gannaafa ta'an jedhee gad ta'anii gaafa achitti ta'an hin nyaatu, hinuma nyaatu, hinuma baay'ata, hinuma nyaatu, hinuma baay'ata, hinuma nyaatu, hinuma baay'ata. Kun maa inni dinqii gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya isaa irratti hojjetedha. Dinqii gooftaa Yesuus Kiristoos sima irratti warra dinqiin kun hin hojjetama. Mana kee irratti hojjetama, jireenya kee irratti hojjetama. Karaa kee irratti hojjetama dinqiin kun. Bara 2000 dura waa hojjetee dhiisa miti. Inni itti aansu sagalee Waaqayyoo keessaa yoo ilaallu yeroo Yesuus Kiristoos mul'atu maaltu ta'a isa jedhuudhaafi Maatiyos boqonnaa 9:18 kaafnee 18:25 dhannee yoo ilaallu du'aatu ka'ee jiraata. Yeroo Yesuus Kiristoos mul'atu du'aatu ka'ee jiraata. Kutaa kana keessatti mucayyoon tokko yookaan intalli tokko isheen duute ni argina. Hin duute. Kootti argame mana koo keessatti harkaa qabii naa kaasi hin kaati. Duutee jirti naa kaati jedhe namni sun. Gooftaan gaafa dhagu namooti bu'aa jiru. Ulullee gaddaatu jira. Sagalee boo'ichaatu jira. Gaafa dhaqu irraa beenaa meessi nama deemaa asii jedhe. Warra ulullee gaddaa afuufan achirraa adeemsise. Maqaa Yesuus Kiristoosii wanti ulullee gaddaa sirratti hafuuraa jirullee mana keerraa fagaatu. Jireenya keerraa fagaatu dee sirratti dubbadhaan. Deemaa isin amma warri bu'aa jirtan kun asii deemaa jedhe. Isaaniin adeemsisee ofii isaatii bira dhaqe gaafa dhaqu cal jedheen ilaalle ka gooftaa Yesuus Kiristoosii sinan jedhaa ka'ii jedhe. Intalli kun amma rafaa jirti jedhe. Du'aa keessaa kaase. Du'aa kaasee jiraachise. Maaltu du'ee mana kee keessaa? Maaltu jalaa du'ee? Gaa'ela kee du'ee jira. Fayyaa kee du'ee jira. Qabeenya kee du'ee jira. Hafuura kee du'ee jira. Maqaa Yesuus Kiristoos ka'ee sii jiraata. Maaliin mul'achuu Yesuus Kiristoosiitiin. Gaafa sana gaa namooti baay'een ajab jedhani. Kan isaan beekan akka isheen duutee achi naftutti beeku. Garuu Yesuus Kiristoos dubbii kana galagalche. Yaada kana galagalche. Kan keen beekamu siin jedhan miti. Kan saadhumaadha jedhan miti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii galagala. Sirratti afuufamaa jira miti. Fiingeen du'aa, sagaleen du'aa, ululleen gaddaa mana keerra jira miti. Ululleen du'aaf gaddaa mana keerraa adeemee mana kee keessaa sagalee kolfaa dhaga'ama. Yeroo Yesuus Kiristoos argame gaafa Yesuus hin kolfan kun akkamittiin taadhan. Amma yeroo nuyi akka ittiin lallabnu kan namooti baay'een keessa ta'anii hankolfan jiraachuu danda'u, hanqoosan jiraachuu danda'u. Abbaan kolfu haa kolfu malee Waaqayyo mana kee keessaa isa du'e hin kaasa. Hin kolfan namooti waan kun ta'uu hin danda'u jedhanii kolfan. Yeroo Waaqayyo irra sagalee kana dubbatu namooti baay'een waan waa godhutti hin fakkaatu. Waan Waaqayyo waan sochoosutti hin fakkaatu. Garuu sagaleen kun waa godha. Waa godha. Teesseen kolfin waa godha fudhadhu. Namooti gaafa sana yoo ilaaltan yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mucaan kun isheen rafaa jirti hin kaati gaafa inni jedhu kolfa isaaniif. Kolfa isaaniif Yesuus Kiristoosiif garuu hojiidha. Yesuus Kiristoos garuu fayyina deemsaa jira. Yesuus Kiristoos garuu gooftummaa isaatti agarsiisaa jira. Deemaa isin asii jedhe. Kan isin hin jedhaadhe hin kaate intalli du'a keessaa kaate. Atillee ofirratti dubbadhu maa inni amma jireenya kee keessaa du'ee jiru maaloodha. Karaa gaa'ilaatii,
karaa qabeenyaa, karaa dinagdeeti, karaa hafuuraati. Maal kee du'ee jira amma ka'ee jiraata gaama. Kan inni sii ka'u immoo waan biraan si miti. Sukkummaa biraan sii ka'a miti kan kee. Mul'achuu Yesuus Kiristoosiitiin, argamuu Yesuus Kiristoosiitiin hin ka'a. Kanaaf rakkina koo kana keessatti nafa. An haala amman kee jiru kanatti nafa jettee murteessitee hin taa'in murtoo kana diigee ni dhufu Yesuus Kiristoosidha. Boo'isa jaraa kolfatti geeddare egaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Namichi naa kaasee mi'aatumti naaf argamii jedhe mi'aatumti kottu naa qabii naa kaasee jedhe Yesuus Kiristoosii waa mi'atam. Yesuus Kiristoosiin abdadhu. Ganaa beekaa biraa dhufatti kana kee ana baasittee hin eegin. Yesuus Kiristoos hin mul'ata. Inni itti aansu sagalee Waaqayyoo keessaa inni itti aansu yeroo Yesuus Kiristoos mul'atu maaltu taasise jedhuudhaaf isa qabamuu dideetu qabama. Waan qabamuu dideetu qabamaan jedhe. Luqaas boqonnaa 5 yoo argitanitti ta'e yeroo Phexroosiin faa qurxummii qabuudhaaf halkan guutuutti dadhaban argina. Baay'eetti dadhaban. Jireenya isaaniitti ittiin jiraatu waan jiraatan kana waan nyaatanii bulan kana argachuu hin dandeenye qabuu dadhaban. Hin darbatu hin qaban, hin darbatu hin qaban, hin qabamuuf ture. Egaa Yesuus Kiristoos Phexroosii wajjiniin bidiruu isaanii yaabee gaafa inni dhaqee argamu mee darbaddaa maal jennaan eda irra bulle maal jennaan eda akkas gochaa turre garuu hin qabne amma ergati jettee hin darbanne jedhan hin qabame egaa Yesuus Kiristoos dhufe ka qabamuu didee sii ta'uu didee aggaamtee sii ta'uu didee karoorsitee sii ta'uu didee maqaa Yesuus Kiristoosiin amma sii qabama inni qabamuu didee sii qabama. Nan qaba jettee bara kana hoo qabuun narra jirattee sirkaa hiixataa jira amma argamuu Yesuus Kiristoos hin qabama. Gaafa Yesuus Kiristoos dhaqu hiriyoota isaanii waaman qurxummiin eda dhibde Yesuus Kiristoos yeroo dhaqu 153 ol taate maaloo kottaa nu gargaara jedhani waan si dhibu inni ati qabdu isati nyaattee dabartu duwwaa miti isa ollaa kee ga'u isa ra'afaa ta'u isa nama biraaf eebba ta'u qabda kan qabdurra. Hin godha kana Waaqayyo manuma kee irratti godha dinqiin kun sima irratti ta'a. Maaloo kottaa jedhan hiriyoota isaanii hawwatan kottaa nu gargaaraa jedhan eda duwwaadha. Gaafa isaan darbatan kaleessa duwwaa ture amma akkamittiin Yesuus Kiristoos ajaja irratti baase mana kee irratti ajajan irratti baasaan illee wanti qabamuu dide maqaa Yesuus Kiristoosiin siifa qabamu. Siifa qabamu. Wanti sii qabamuu dide ji'a kana keessa hin qabannaan qabamuu kan dide. Ji'a darbeen qabannaan qabamuu kan sii dide. Amma guyyaa har'aatitti qabamuu didee kan si rakkise humna du'ee du'aa ka'u Yesuus Kiristoos sirrattan dubbadha 2000 dura waa'ee keetiifis jedheessa fannoo irratti ol ba'ee gidiraa akkamiin arge maqaa isaa amaneen gooftummaa isaa amanee sirratti dubbadha inni qabamuu didee hin qabama. Hin qabamu hin jedhin nama hin dhaggeeffatin hankoo silaa qabamuu dideettee namoota dhaggeeffattee ofirra gadi hin taa'in hin qabama. Gaafa qabdu immoo kottaa laa kunooti Waaqayyo kana godheettee namootiin argu. Kun maaliin argamuu Yesuus mul'achuu Yesuus Kiristoos. Kanaaf Yesuus Kiristoos rakkina keetiin mul'ata. Gaafa sana ijoollee boloota koo firoota koo waan nyaataa argamanii dhabuun isaanii rakkina isaaniif ture. Waan ilaalaa waan ittiin jiraatan dhabanii rakkina ture isaaniif. Jireenya isaaniif rakkina hojii isaaniif rakkina ture. Rakkina isaanii kana keessatti Yesuus Kiristoos argame siifiyyuu rakkina kee keessatti Yesuus Kiristoos siif argama. Hin argamu mana kee keessatti argama jireenya kee irratti argama. Anamma waa'ee dhibee kanaa sirratti lallabu waa'ee amma dhibee addunyaa kanaa sirratti lallabu rakkinuma amma keessa jirtu kana keessa Yesuus Kiristoos argamee maal godha isa sii qabamuu sii qaba. Hin ta'a kun inni itti aansu yeroo Yesuus Kiristoos rakkina namaa mul'atu maaltu ta'a jireenya namaa irratti maaltu ta'a karaa namaa irratti maaltu ta'a jedhuudhaaf seenaa dhukkuba waggaa dheeraatu fayyinaan bakka bu'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 kaaftanii yoo ilaaltan nama waggaa 38 dhibame kana waggaa tokkoffaa inuma dhukkubsata. Waggaa 2 inuma dhukkubsata. 3 4 hanga 38tti manni isaa kan ittiin beekamu dhukkubaan nama hundumtuu kan beeku dhukkubaan. Namooti kan naqanii ofii isaanii fayyina fuudhanii galu nama kanarra waggaa dheeraa dhibee waggaa dheeraa lakkoofsise. Yesuus Kiristoos qaxedee dhaqe ka. Qaxedee ofii isaatiin dhaqe. Gaafa gasangasaa dhaqu namichi gaafa akkas akkasii waan akkas akkasii ture jedhee tooraan gaafa naasa'u akkana jedhe Yesuus amma siree kee fuudhii gali jedhe jecha irratti dubbate. Jechi irratti dubbate immoo isa jabeessee isa kaasu dhukkuba keessaa isa kaasu ture. Dhibee waggaa dheeraa fayyinaan bakka bu'e hangeeyyuu barreen gadaan dhukkubsatta miti waggaa darbeen dhukkubsatta miti namni hundumtuu kanaan si bare miti maqaa Yesuus Kiristoosiin mul'achuu Yesuus Kiristoosiin
dhibeen kee waggaa dheeraa fayyinaan bakka bu'a. Dhibeen ati namni hundumtuu sittiin si bare manni yaalaa ittiin si bare. Si'a tokko tokko mana yaalaa kana yoo dhattan dhibeen keessan achitti waan beekamee fi bakka dhukkuba keessan asitti ka'eeru. Dhukkuba keessa barreen gadaa sitti ka'e ji'a darbee sitti ka'e. Maal jechuudha? Dhibeen namicha kanaa manni qorichaa maal godhaniiru? Wal baraniiru jechuudha. Namni kun akka dhibee sana dhukkubsatu beekamaadha. Garuu furmaatan argatu. Hin naqaa furmaatan argatu. Sittani maal dhaggeeffadhu? Dhibeen sirratti waggaa dheeraa lakkoofsise. Mana kee irratti jireenya kee dhala kee irratti wal jijjiire. Sanyii kee irratti illee abaarsa wal jijjiire. Manuma isaaniitiin kanumaan beekamu kan isaaniimmaa kanuma waggaa dheeraa dhufaa darbaa kan isaanii kanumaan jedhe namni waa'ee kee haasayeera miti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kana booddee waggaa ittaansu guyyaa ittaansu ammaa kaasee manni kee dhibee waggaa dheeraa utuu hin taane fayyinaan bakka bu'a. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos rakkina keef hin mul'ata. Ergaan irra seetti dubbadde. Ergaan irra seetti dubbadde. Rakkina kee keessatti Yesuus hin mul'ata isa jedhudha. Yeroo Yesuus Kiristoos mul'atu immoo maaltu ta'a? Salphina namaa ulfinatti geeddarama. Ce'umsatu namaa ta'a. Mul'achuu Yesuus Kiristoosiin ce'umsatu namaaf ta'a. Waan qabamuu dideetu qabama. Waan qabamuu dideetu qabama. Dhibee waggaa dheeraa fayyinaan bakka bu'a. Kanaaf ati sagalee kana teessee kan dhaggeeffattu bakka hundumaa teessanii kan dhaggeeffattanii iddoo kamiin iyyuu jiraadha, eessa iyyuu jiraadha, sagalee kana dhaggeeffadha. Sagaleen kun har'a mana keessatti akka hojjetutti jireenya keessatti maachiin ofitti firoomfadha, ofitti fudhadhaani. Kanaaf sagaleen amma dubbachaa jiru kun miilla qaba, ofii isaatiin deema. Harka qaba, hin qaqqaba, ija qaba, hin arga. Kanaaf amma tarii rakkattanii danqamtanii kan jirtan waan keessa jirtan kana keessatti Yesuus mul'adhu amma kun narratti ta'u jedhaani. Kanaaf kanarra dhaabbadheen Waaqayyoon isiniif kadhadha. Sagalee kanarra dhaabbadheen Waaqayyoon isiniif kadhadha. Na duukaa kadhadhaa Waaqayyoon. Waaqayyo dhuguma salphina ulfinatti geeddaruu akka danda'u. Waaqayyo dhuguma ce'umsa gochuu akka danda'u. Waaqayyo waan qabamuu hin dandeenye qabsiisuu akka danda'u. Dhukkuba waggaa dheeraa namarraa kaasuu akka danda'u. Amanaati Waaqayyoon na duukaa kadhadhaa. Namni hundumtuu amma Waaqayyoon qophaa'a na duukaa kadhadhaa. Mana kee keessa salphina maaltu jira? Inni salphina gadi baasu Yesuus Kiristoosidha. Duwwaa jira, duwwaa kee kan guutu Yesuus Kiristoosidha. Hin dhukkubsatte kan si fayyisu Yesuus Kiristoosidha. Abbaa gaarummaan guutuu kaleessas, boris, har'as, bara baraan ati Waaqayyoodha. Barri dhufee darbu hin dabartu ati. Waan hundumaa dabarsita. Rakkina dabarsita, gidiraa dabarsita. Sagalee kee irratti amanamaadha. Sagalee kee kanaaf sin galateeffadha. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Abbaa gaarummaan guutuu si haa galatu. Sagalee itti dubbatte kanaaf si haa galatu. Ulfaadhu kabajami. Nutti dubbatteetta. Rakkina keessaniif nan mul'adha jechaa jirta. Keessaan sin baata jechaa jirta. Duwwaa keessa nan guuta jechaa jirta. Sagalee kanaaf si galateeffachaa amma sagalee kana dhaabbadheen si kadhadha. Wanti duwwaa ta'e mana obboleessa koo keessaa. Wanti salphina ta'e mana isaanii keessa maqaa Yesuus Kiristoosiin gara ulfinaatti geeddareera. Gara ulfinaatti geeddareera. Manni isaa abaarsa jala kan jiru, manni isaa rakkina keessa kan jiru, jireenyi ishee rakkina keessa kan jiru, gaddaa kan jiran, bo'aa kan jiran, rakkinni yeroo kanaatti ulfaatee, haalli itti ulfaatee, jireenyi itti ulfaatee, bo'aa kan jiru obboleessi koo, bo'aa kan jirtu obboleettiin koo, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin rakkina kana keessaa baaseera. Keessaa baaseera. Rakkina tamma keessa jirtu kana keessaa si baaseera. Sirrattan dubbadha. Sanyii abbaa kee dha'ee bare, riyyaa kee dha'ee bare, mana kee dha'ee bare, amma jireenya kee dha'uudhaaf, gaa'ila kee dha'uudhaaf, qabeenya kee dha'uudhaaf, hafuura kee dha'uudhaaf wanta harka isaa sirratti ol kaase bara kana keessaa sirraa dha'eera. Dha'eera sinirraa. Mana keessan irraa dha'eera. Jireenya keessan irraa dha'eera. Milkaa'umsa kan dhabde maqaa Yesuusiin milkaa'i. Manni kee dhukkubaan kan beekame, jireenyi kee dhukkubaan kan beekame. Gaafa hundumaa namni hundumtuu waa'ee rakkina kee kanaa ta'u rakkina kana keessaa si baaseera. Si baaseera. Sin baaseera maqaa Yesuusiin. Habaa obboleessi koo, habaatu obboleettiin koo, habaan sabni biyya kana keessa jiran, biyyi kun rakkina kana keessa jirtu kana keessa habaatu. Addunyaan rakkina keessa jirtu kana keessa habaatu. Laarabaabas reelevee jenereebadaan hin danda'ama yaa Waaqayyo siif hin danda'ama. Namoota bo'antu jiru. Hannan salphate jedhanii kan bo'aa jirantu jiru.
Ani dhukkuba kanaan nan du'a jedhanii kan bu'aa jirantu jiru. Naa qabuu hin dandeenye jedhanii kan bu'aa jirantu jiru. Maaloo yaa Waaqayyo keessaa baasi ati. Galataaf isaan naabi yaa Waaqayyo. Galataaf isaan naabi rakkina kana keessaa baasi. Namoota kofalchiisi. Eessaas namni kun kana ta'aa jedhan namoonni. Ankoo isa dhumaati. Sichi jiraachuu hin danda'u. Mana koof hin darbu, zarii koof hin darbu isa jedhamu. Kun irraa ka'ee barri mana isaa darbu, barri qomoo isaatti darbu maqaa Yesuus Kiristoos obboleessa koofa ta'u. Obboleettii kootiif haa ta'u. Dhaheera dhukkubaa deemaa qilleensa kana deemee namoota illee yaaddeessaa jiru. Biyya kana yaaddeessaa jiru. Saba kana yaaddeessaa jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaheera. Biyya kanarraa dhaheera. Lafa kanarraa dhaheera. Wallaalaa irraa dhaheera. Beekaa irraa dhaheera. Dhiigni saba keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhibee kamiijinii olii galuu hin danda'in. Dhibee kana duwwaa miti. Dhibeen adda addaa namoota keenya dhoksee nyaachaa jiru. Dhibeen dhukkuba dhiibbaa dhiigaa jedhee bara kan namoota utuu deemanii karaa irratti kuffisaa jiru kun. Kaanserii ta'ee, dhibee sukkaaraa ta'ee, dhibeen adda addaa, dhibeen waliin isaa beekamu maqaa qabu maqaa hin qabne namoota nyaachaa jiru maqaa Yesuusiin biyya keenya irraa haa cabu. Maddisaa haa gogu. Gogseera maqaa Yesuusiin. Kaaseera maqaa Yesuusiin. Saba keenya irraa kaaseera. Gaa'ila keetiif nagaan haa ta'u, mana keetiif nagaan haa ta'u. Milkaayi. Sin eebbise akka nama Waaqayyootitti jireenya keen eebbise karaa keen eebbise eebbifami. Mana keerraa dhukkuba dhaheera jireenya keerraa dhukkuba dhaheera. Mana yaalaa beekamaa nagattee kan yaaddu. Mana yaalaa beekamaa tokkoof tokko Yesuus Kiristoos harka isaan beekaa harkisaa mana kee keessatti mul'atu. Nageenyi sii ta'eera. Fayyinni sii ta'eera. Fudhadhu fayyina fudhadhu sii ta'eera. Mana kee irratti ta'eera. Karaa kee irratti ta'eera. Amma sa'aatii kanaa kaasee nageenyi sii ta'eera. Abbaa koo si haa galatu waan fayyifteef galatoomi. Ulfaadhu kabajami. Sagalee keetiif yeroo nuraatti hundumaaf ulfaadhu. Waaqayyo sin haa eebbisu. Baga jirtatti nagaan siniif haa ta'u. Yeroo biraa wal agarraa ulfaadhaa kabajamaa.